Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Hiisi Miidiyaa. Har'as akkuma beekamu odeeffannoo tokkoon deebi'ee dhufeera. Odeeffannoo kana amma dhumaatti ilaala. Mana jireenyaa gatiinsaa baay'ee salphaan yeroo yeroon isinii dhiyeessaa jira. Chaayinaalii keenya sabiskiraayib sheer laayik gochaa jirtanii baay'inaan chaayinaalii kana dambanee amata tokko darbeera, garuu namni ilaalu baay'ee salphaa yookiin xiqqoodha. Gatii kanaaf isin naannoo Finfinnee isinii dhiyeessaa jirra. Jimmaa, Bishooftuu, Duukam, Adaamaa, Shaashamannee illee akka isinii dhiyeessinuu fi nu jajjabeessuu qabdu. Chaayinaalii keenya sheer gochuu qabdu. Laayikii hiriyoota keessan kennuuf qabu. Maaliif odeeffannoo biizinasii kanallee bichaa miti akka makiinaa parsantii 30 kaffalan akkamitti akka furachuu dandeessan odeeffannoo biizinasii yookiin kan dalagaa biyya keessaa isiniif ga'uuf jennee hojii jalqabneera. Isin immoo jajjabeessuun keessan dirqama lammummaa ba'uu qabdu jechaadha. Maaliif odeeffannoo xiqqoo gaafa nuun finnee dhufnu isarratti yoo nu jajjabeessitanii nuunis daballee isinii dhiyeessaa deemna. Kuni nu bichaallee tuun ta'in isiniin illee hin fayyada. Faayidaan isaa nu qofa isinillee beekeessuma warri biyya ormaa jiraattan odeeffannoo biyya keessaa maal hojjedhu, maal dalagu, maal bitu, maal fakkaata jechuun namni hedduun ni yaada. Garuu chaayinaaliin akkasii baay'ee xiqqoodha waa'ee biizinasii kan odeeffannoo namaaf kennanii. Kanaaf nuun immoo karaa isaanii odeeffannoo isiniif kennuuf qixoofnee kaareen. Kanaaf chaayinaalii keenya sheer sabiskiraayib laayik godhaa. Viidiyoo hedduu kan gadhiise irratti namni hedduu ilaalee garuu sabiskiraayib namoonni gootan. Manni amma ilaalaa jirtan kuni naannoo Finfinneetti argama. Seera qabeessaa kaartaa pilaanii qaba. Kaaree 200 irrattidha. Akkuma ilaalaa jirtan naannoon isaa misoomeera. Magaalaa qarqara ta'u malee misoomeera, ifaan jira, bishaan jira. Fuuldura isaa immoo akkuma daawwachaa jirtan Green Areaan jira, bakka itti ijoolleen haasoftu yookiin namni ba'ee qilleensa fudhatu bashannanuu danda'u. Naannoo mana sanaallee jira akkuma ilaalaa jirtanii. Gatii kanaaf mana kana bitachuu yoo barbaaddan karaa tola bilbila keenyaa koomentii jalqabaa yookiin diskiripshinii jalatti illee ni argattu. Kana fuuldura isaa akka daawwachaa jirtan kana fakkaata. Kan isin immoo isinitti bobba'u yeroon kana beessuma warri biyya ormaa jiraattan yeroo kanatti fayyadamtuu qabdu jedheen isin akeekkachiisa. Maali jechuun keessanii naaf yeroo ammaa sababa koronaadhaan, sababa ikoonomiidhaan, sababa tokko tokkoon naannoo Finfinnee gatiin manaa gadi bu'ee jira. Gatii kanaaf isin warri biyya ormaa jiraattaniif carraa guddaadha. Birriin keenya illee jijjiiraan doolaarii irree rakasiiseera. Gatii kanaaf bitattanii itti fayyadamuu qabdu jechuudha. Mana kun akka ilaalaa jirtan haxiriin isaa yookiin kellaan isaa kana fakkaataa dhagaadhaan ol ka'ee qorqorroon kan ijaaramedha. Gatii kanaaf ammas irra deebi'ee kan isin hubachiisu warroonni biyya ormaa jiraattan naannoo Finfinnee jiraachuu barbaaddan biyyoota godina adda addaa yoo dhuftanii naannoo Finfinnee misoomaan kan misooma qabudha. Ilaalcha siyaasaan illee Finfinnee murteessaadha. Daldala daldaluuf illee odeeffannoo argachuuf illee jireenya mijaa'aa jiraachuuf illee naannoon Finfinnee murteessaadha biyya keenya keessatti. Waan hundaanuu dinagdeen jennaan, daldalaan, misoomaan, siyaasaan illee naannoo Finfinnee jiraachuun baay'ee murteessaadha. Gatii kanaaf naannoo Finfinnee jiraachuuf yeroon ammaa isiniif bitachuun murteessaadha. Maaliif yoo jettan sababa tokko tokkoon gatiin naannoo manaa kan godinaarraa caalaa gadi bu'ee jira. Fakkeenyaaf mana amma ilaalaa jirtan kana seera qabeessaa kaartaa pilaanii qaba. Bishaan galeeraa fi ifaan garuu qoxaarii isaatu hafee malee waan hundumaa galeeraa fi kun amma kaaree beetirii 200 kaartaa pilaanii qaba. Manni isaa polokkeettiin kan ijaarame bifi qalamii dibamillee bareeduu dhiisu malee bareechachuu dandeessu isin. Bakka isaa akkuma ilaaltan bakka jireenyaaf mijataadha. Magaalaa qarqara ta'u malee kun egaa naannoo Buraayyuutti argama. Safarri isaa safara haaraa, safara misoomeedha jechaadha. Haa ta'u malee gatiin isaa baay'ee salphaadha. Kam jechuun keessanii nafuun gatiin isaa jarri gurguratan 850 qarshii 850 jechaa jiru. Garuu immoo hin hir'isna kan bitatu yoo dhufne gatii gadi buusna jedhaniiru. Kuni dhuguma haasoof yoo barbaanne naannoo godina barbaadda yoo jiraattan manni kaaree meetirii 200 seera qabeessa kan ta'e kan bishaan galee qarshii kanaan hin argamu. Beekamaa kuniif naannoo Finfinnee kana ammoo sababa inni gadi bu'ee fi hundi keessan ni beektu. Kanaaf carraa kanatti fayyadamaan jedha. Manni ilaalaa jirtan seera qabeessa kutaa 3 qaba.
bishaan galeeraa fi ifaan immoo qoxaariinsaa ollaadhaatti fayyadamaa jiru. Qoxaarii duwwaatu hafe. Gatii kanaaf bitachuu warra barbaadan kara toora bilbila keenyaa baay'een namaa hin bilbilaa nu gaafatu badaa bittaa irratti murteessaa jirtanii. Gatii kanaaf isin immoo toora bilbila keenyaa koomentii jalqabaa yookiin diskiripshinii jalatti jiruuni WhatsApp yookiin Telegiraamiin nu haasofsiisa. Isinii dhaxxanii qaamaan ilaaltanii bitachuu dandeessu. Manni kan akkuma ilaalaa jirtan egaa isinitti himne bolokkeettiin ijaarame simmintoodha lafisaa kaaree meetirii 200 fuuldurri isaallee lafa duwwaa qaba. Fuuldurri isaallee lafa duwwaa mana irratti ijaarrachuu dandeessu. Kuni akka naannoo magaalaatti maatii lama jiraachisa lafti bal'inni isaa jechaadha kaaree meetirii 200 jechuun guddaadha. Gatii kanaaf bitachuu hin dagatinaa. Manni gatiin isaa kas gadi bu'aa kan ta'e hunda argachuuf chaanaalii keenya sabiskiraayibii godhaa, hiriyoota keessaniif sheerii godhaa, nuudhaan nu jajjabeessaa. Isiniin jedha gatii kanaaf manni kun egaa keessa kutaasaa isin agarsiisuu hin dandeenya akkuma ilaalaa jirtan quufiidha. Abbaan manaa yaa'an gatii iddoo biraa gatiin jiruu fi deemaa jedhee nu eeyyamee dhannee viidiyoo isaa waraabaa jirra. Gatii kanaaf mana kana ammas irra deebi'ee bitadhaan isiniin jedha. Qarshiin Itoophiyaa yookiin qarshiin biyya keenyaa yeroo yeroon humni inni waa bitu dadhabaa jira. Akkuma beektan doolaariin dur meeqa akka jijjiiru beektu ammallee akka jijjiiru beektu birriin Saawud Arabiyaa waggaa 2-3 kana qarshii 5 jijjiiraa har'a qarshii kun meeqa ta'eera akkuma beektan gatiin isaa birriin keenya waa bituutti dadhabaa jira. Jireenyi qaalaa jira biyya keessaa jechaadha. Garuu akka jireenyi maayitti gatiin mana kanaa gatiin isaa gadi bu'aadha jedhee yaada. Gara kootti kanaaf bitachuu ni dandeessu. Mayoo biyyoommaa ofii jiraattan maatii keessan ergitanii bilbila keenya laattanii fi waliin haasofnee beellamnee deemnee agarsiisuu dandeenya. Manni kun akkuma ilaalaa jirtan simmintoodhaan kan ijaarame irri isaa qorqorrootu malee ifaan illee laakirriinsa hundi digalee ollaadhaatti fayyadamaa jiru. Qoxaarii bichaatu yookiin qoxaarii duwwaa tafe. Gatii kanaaf akkuma sitti meegaa hiriyoota keessaniif sheerii gochuun hin raafatiina. Maaliif naannoo Finfinnee argachuun salphaa miti. Jireenyaaf misoomaaf waan hundaan illee naannoo Finfinnee murteessaadha. Jireenya jiraachuuf jechaadha. Kunoo manni isaa akka ilaalaa jirtan egaa simmintoodhaan kan ijaarame. Kuni bukkee isaa jambii isaa kan akka ilaalaa jirtanii lafa duwwaa xiqqoo qabaa. Bakka mana fincaanii illee itti hojjetamee manni isaa irratti hin ijaaramne boolli isaa garuu gadi qotameera jechaadha. Gatii kanaaf gaa karaa tola bilbila keenyaan nu dubbisuu hin dagatiinaa. Viidiyoo isaa dhumaatti daawwadhaa. Keessi isaa bakkeen isaa maal akka fakkaatu anasumaan nagaan naa turaan jedhaa. Ammas irra deebi'ee kan isitti himu nu jajjabeessuu hin dagatiina. Odeeffannoon bakka jirtan teessanii argachuun waan salphaa miti. Akkuma ilaalaa jirtan keessi manichaa kana fakkaataa lafti duwwaa fuulduratti jira. Mana biraa mana guddaallee ijaarsisuu danda'a. Mana kutaa biraa ijaarsisuu danda'a. Kana kiraa ilaachuufis keessa jiraachuufis mana biraa ijaarrachuu dandeessu. Nama lamaan bitattanillee kaaree 100 irratti waliin jiraachuu dandeessu. Kanaaf ani viidiyoo kosuma irratti hin xumura nagaan nuu tura horaa bulaa.